namni sun abbaa kiyya waliin bar akkana godhataa bayani. Abbaa kiyya kana dhalche. Umaru Suleemaniin saayib duraan. Wayyaaniin nyaatee bar abbaa kiyya. Qabsaa yaa bar. Yoom nu guddisan Oromummaa tanaaf osoo jedhan osoo akkanumatti dhukaasan reeffa isaaniituun argine amma qabrii isaanii Umaru Suleemaniin saayib abbaan kiyyaa. Bakka tokko bulan. Abbaan beekuun beeka. Uffata tokko uffatanii seenaa abbaa kiyyaa gaafata. Haala taate ilmoon dhiiraa dhiiruma taate hin jenne ilmoon leencaa leencuma taate dubbanne yoo akka abbaa kennaatiif. A'uudhu billaahi. Ilma abbaa waamsisu ta'e gandallee waamsisu ta'e. Wallaahi hin dubbanne akka abbaa kennaatiif seenaa abbaa kennaa qoradhu. Nama du'e nama ammootiin seenaa garii beeytan haawultii dhaabaniif malee sila abbaa kiyyaa haawultiin ka dhaabatuuf shari'atu hin eeyyamne malee. Assalamu alaikum. Ya gini dah. Assalamualaikum. Gimana? Ada binaga Sheikh. Baru dah wallahi. Gara gadidin beitan. Ini sila. Gari beitan haulti dah bani malah sila. Memuti kata alhaq. Gara gadidin beitami. Nure. Gindiri. Sheikh Balir Rai Gololcha. Eko imuti waktu waktu ni gara gadidi abbaan kenne esa nan ido na ima gafan saat me muti gat ima gafan asii gadidi iri gat tarani nama jiraatu gara gadidi biro ana Gololcha Rai Sheikh Muti goraddu saadin deebita. Tani kamis. Belum cuma David. Gali gara Gololcha. Berarti osoo deemaa jiranu lola itti banan. Lola san jalaa gara gadiidiin wayita bu'aa jiran namni wayii arsii kanaa dhayame. Bara duraa waliin nyaatti waliin deemti miree waliin nyaattu akka zamana kana kutaa waliin qooddu bara hin dhayame. Nama dhaame kana gateen taru jedhe abbaan kiyya Umar. Tuuwwan hin tarte abbaan kiyya itti ol deebi'ee isa baatee wayita jedhu attumatti rashante abbaa kiyyallee. Dhiiga laatan kutaa waliin qoonne seenaa gara nama nyaatu bar kutaa waliin qoonne la. Arsiidhaa mina abbaat jedhee biraan deemne abbaan kiyya. Wallaahi billaahi. Dhiiga la wasiin galu waan taane walumaan taana jedhee waliin dhufte kaa waliin ammootiin hin bulti waliin ammootiin wanni jettii miire. Waan taane walumaan taana jedhee gubbaan itti deebi'e. Dhiira bara boo dhiira akkanaa kanatu biyyee jira. Maqaa abbaa kennaallee waamsifnee maqaa ammoo gosaallee waamsifnee maqaa ammoo biyyaallee waamsifnee keessatti waa eeggataa deemuun barbaachisa. Baga argate akka sheekaa roobe. Zaakiriin dhiifadhe illee duunu amma booda bakka choo. Tokkicha dhiifan. Amma ammoo waan feete gootee asii akkana gootee asii gootullee homaa ruuti haqarratti yoo ammootiin hin katabu taate. Guddaa eegiyyaa miti. Namni martuu hima du'aa miyaa akii du'arraa ka'oo lo'eessa jira. Bakka. Nagii maal jedhe? Amma qaluu. Ustaaz maashaallah baay'ee namatti tolame rabbi umrii sinaa dheeressu. Farda walii kennite boo. Mistira walii dhoysite. Ambeef duraanii mistira duraanii hin qabatte. Siila gingilchaan amma duraanii xeetii hin buusu. Gingilchaan ammaa dinnichaa buusa. Sa'aa shanitti yoo itti man sa'aa ja'a tarsa'e. Iyyuu jedha na keessa iyyaa jirti na keessa dhaabatte jedha. Eessatti dhoowwu jedha bar dhooyuu jedha dhooyuu. Hafuura baafadhuu jedhan waliin mari'atee bar aga sa'a 12 ooluu hin danda'u. Dhooyuu jedha. Laa ilaaha illallah. Bata jara namaaluma jettan. Kana kaa'am. Beekaa keetiifadhu ayyuu keetiifadhu aganuma siin jedhaan. Osoo akkanatti itti baaftu karaa itti baaftu kiinnooti achi jira amma bahe asiin tare osoo jettu si keessaa dabarsanii si saraa walitti hambisanii lafateet irratti miti sirrattuu duuda gasi ciibsanii mana sirra ijaaratan duuda. Si poolii godhanii ammoo si poolii iyyuu godhan utubaa si godhatanii gaafa ammootiin hin beekaan keessa hin jirre kasii birmatu hayyuun keessa hin jirre ulamaa'iin keessa hin jirre. Ulamaa'ii jechuun bara hayyuu kee jechuun kootii keetii bara. Uffata keetii bar uffata kee akkamitti ammootiin ofirraa baaftaati.
uffata keessa tiriikeetii barsiisa taranii bar haga moyoo mammootiin nyaachuu deemtaati bakkaan dhiiftuu gaheen dhiiftuu bahe garanaan bahe seene achi seene laa ilaaha illallah maal abbo kabara wayyaanii ammootiin aalima keenya tokko malee gina walumaan salaataa jirra itti hidhanne maaluu ka irraa qabnaaree akkam go itti barannee salaataa jirra wallaahi kabirrii dhibbaaf jecha ammoo bara wayyaan illee nu gurgurate san walumaan hidhannee salaataa irra luka itti hirkifne kam goonare dhiiga lama sii galu aalima meeqa ammootiin illaan hidhatti galche aalima meeqa tokko mee dargaggeessa meeqa ajjeesiise bara wayyaani kinoo asuma masgiida keessa waliin salaataa jirra kabirrii dhibbaaf ammootiin oromoo ammoo dhiiga oromoo jiisisa safuu walumaan salaataa jirra ammootiin ganda agiraa hima deemtaa hin fakkaatin ati bara kanallee kaan hin fakkaatin kanallee kaan hin fakkaatin tokko ta'e bakka gadhaabadhu dharaaf harkan dhayin oromoo jennee waa meeqa waliin lakkaa'amne bara waa meeqa waliin lakkaa'amne wallaahi ima waliin nu qabe ammootiin lakkoosii wanni kunillee miliyoona meeqa geettan nu jedhe haal goona baay'annee miliyoona ansaraa taane gaachana kun qabaate xiqqaannee ammootiin bar firii qabaatu wayya dhiiga lama siin galu nama yoo ciismaa ucaa arge ammootiin boqqoolloo keessaan bahee fiigu jaartii ofii jala gate kana waliin lakkaa'amna oromoon akkana eessa jira oromoo dhiira beeyna ciismaa ucaa takkaan bar ciismaa ucaa takka oddoo darbanii oddoo boqqoolloo keessa bahee fiiga jaartii fi ilma jala dhiisee kana amma kana waliin jiraanna beet quxuraa waliin nu qabee miliyoona meeqa geettan nuun jedhe nama jaartii ammoo diina jalatti galee gatee taru boqqoolloo oddoo boqqoolloo keessa fiigaa taru ciismaa ucaa aara ciismaa ucaatti darbaniif yaa'aki kanaati mana keetitti yoo duute yoo mana keetitti yoo duute du'i mana shahiideedha bar mana keetitti nama sidhuuf shari'aan bara shahiidee taataa iyyuu bar mana keetitti nama sidhuuf laa ilaaha illallah dhiisi siin jenne birri matanaaf nyaanya matanaaf nama ammootiin achi jira achi dhaabate kootii akkanaa uffata dhiisi bakka nurraa jiruu kee jiraadhu oromoon garuu marga lafaati yoom dhumte akka keetiif ammoo yoom ambi nu goote sin nu godhe yoom ambi baree nu goote diin yoom amaarri nu goote sin nu godhe waan amaarri nu godhin bara ammoo nu goote barati oromoo mataatee maqaa oromoo karadhu rabbi sii kenna rizqii makee nyaattee ganama kiyyuma nyaattee ba'e ganama ammootiin nyaatillee keetuma nyaattee baate achitti amma dayyaran akkasaan amma kitaabul hajjiin eenyuun ol seensifnu nuuri eenyuun ol seensi jettaan bilaashuma akka nama walii dhaabaa Ma hedduu gaafii qabna jira. Hedduu gaafii qabna. Warri gaafii qabdan laala. Nama keessan qabadha. Takkitti tana qofa isinii nama keessan qabadha. Beekaa kee qabadha. Aduwwii hedduu qaba beekaa. Wayiif siin jedhe. Amma bulii lama sadiin argitanii asirraa. Aduwwii hedduu jira ka itti gahu. Nyaattuu hedduu jira bineensa hedduu jira. Keessaa bineensa ittiin ta'in gufuu ittiin ta'in qoree ittiin ta'in. Shee Abdusalaam Kadiirtu masgiida Hamzaatti daawwaa godhanii waa'ee kiyyaa dubbatan. Kana kutanii kamiin fincaayanii jedhe. Gaafa akka sheekaa roobee jaartiin nu dhalchitu nu deettu nuyyuu gandaa duniyaa irra hin jirru jedha gaagiraa jirra. Akkanaa gaafa jaartiin nu dhalchitu. Shigginyi lafa ol dhuftu bishaan itti naqi dhaamsuuf hin deeminati. Aduwwii hedduu qabna. Siiga lama siin gal. Abdallah ibn Abbas loo ifta karat Quraysh lafta karat biyyan so ittiin ufdaatti Abdallah ibn Abbas hin ufdaatti garuu darartee xaa'ifitti bahee biyya xaa'if keessa du'e gaafa inni du'u allaattii wahii adiin ay seente jedhanii arganii lallabaa wahii lallaba yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ilaa rabbika raadiyatan mardiyya fadkhulii fi ibaadii wadkhulii jannati jechuun lallabaa wahii lallabii Abdallah ibn Abbas Quraysh ofirraa ariite rasuula Quraysh ofirraa ariite akkanan ta'e beekaa kee kan ammootiin hin qabadhu isatu ammootiin hin laalsii birmataa jira waan keellee waan hawaasaallee sii dubbadhaa jira miidhama keellee sii dubbataa jira abboon miidhamtellee sii dubbataa jira abboon kana yoo dhumte guyyaa takka yoo fudhabame garaa siin nyaadhu asirraa guyyaa takka rabbuun an dhukkubsini dhukkubaanu waan biraa dhiisi dhukkubaanu rabbuun an dhukkubsini nitiin rabbi nan fattanini zaakiroo kiyya ilma kiyya rabbi naa guddisu nan fattanini hadiisa nabii sii himaa jira bar hadhallee homa sii himaa borillee homa sii himaa bar haasa nabii kennaa sii himaa bar jecha rabbii kennaa sii himaa bar hadiisa qulqulluu sitti himaa bar abbo aqiidaa sahiyya sitti himaa bar abbo ilmii bareeda ilmii keessaa sii himaa bar ilmii gubbaa osoo si qaraase wallaahi asin taa waliin baran dhuun galee mana kiyya ciisa
Sigala. Af tokko موسم حجي دفني وري العراق عبد الله بن عمر عمر ilma katabbe leencasan ilma isa Abdullah kan tokko nama hadisa rasul ar-raufeti bekam Abdullah bin Umar tokko maal jedhe namtichi Iraq irraa dhufe namtichi ammoo haala harramanna qabuun tiisisa yoo ajjeese maaltu irra jira jedhe ka imbeetii miree dhiirti wal beeyti Abdullah bin Umar aaree gubate warra Iraq waan jedhu dhageettanii jedhe Hasani Husaini rasula ajjeeftanii Fatima Rasulullah Rabbi deetti alayhi salatu wassalam Fatima deebar Hasani Husaini ka Rasulli Hasani Husaini akkanatti qabatanii tunniin lamaan urgooti duniyarra wanni akkana urgaa hunjiru jedha urgoo lamaan tiyya kana ajjeeftanii dhiini jaraatu homoo asinitti hin fakkaanne dhiiga tiisisaa gaafattanii dhuftanii jedhe ara eeytaa kee Iraaq iddeeffadhu jedhe darbi jedheen Iraaqitti achi dhiiga lama siin galu ati darbi ka amma si keessa tarraaqoo haga gaafa si keessa tarruutatti ni ima gaafa si keessa jiru beeytooti gaafa si keessa darbamne gaafa sani onatti hafta hambeeyta ni imaan qananiin gaafa namni keessa jiru namni nama beeku gaafa keessa deeme namni nama beeka gatii nama isa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nugi maal jedhe hada huwa namni gaafii qabu Popelingi Arsii lixaa shaakamallee. Umar Suleeman maal jedhe beektaa? Maal jedhi fadaa waa dagadhi waan. Baalee Arsii gamaa gamanaa moo maal jedhe? Baalee Arsii gamaa gamanaati moo maal jedhe? Waa jedhee wallaahi.